Bilbilli adiin yeroo isiniif bilbilamu akkaataa bilbilli keessan maqaa abbaa lakkoofsaniif bilbileedhaan sagaleedhaan isiniif waamuu danda'uun isin barsiisa. Egaa ta'u tokko waan kana kan baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun lafaa duraan dhufa. Aappii tokko bilbila keessatti gabbuufachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kan tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala rasni baas irratti tokko kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan waan tokko kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitees fidaa solo ta'e foon sarchii tokko kilikni gootu. Bakka sarchii irratti qubee naa maa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootu. Ammallee haala kanaan suuraa kan fidaa suuraa kan tokko kilikni gootu. Achi booda abchi gabbuufachuudhaaf siroo loltaa gaddeemtu loltaa deemtu manumaati. Achi booda dhumarratti kan namatti waan kan barraa yaappii as tokko buufadhaa kan jalatti daawulood kan jirtu daawulood kan tuqxaniiti yaappii kana bilbila keessatti gabbuufatanii. Hayya tokko yaappii gabbuufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan bara maasirratti tokko kilikni gootu. Ammallee ishii kana sana enable gootu yookiin on gootu jechuudha. Ammallee kana haala kanaaf filannoo isiniif kaa'ee jechuudha. Isa kana kan irra ni keessan jechuudha. Call name kan waan tokko kilikni gootu. Ammallee site default kan waan tokko kilikni gootu. Achi booda haala kanaan kanneen hundumaa on gootu jechuudha. Achi booda kana asirratti save settings kan waan tokko kilik gootanii save irratti gootanii. Egaa haala kana setting kan hundumaa on gootu jechuudha. Amma booda bilbilli adiin yeroo isiniif bilbilamu bilbilli keessan alaatuluma maqaa abbaa lakkoofsaniif bilbileedha. Abaluu isiniif bilbilaa jedhee sagaleedhaan